Dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoo jajjaboo FSM kan amajjii 26 bara 2021 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti waliin tura. Odeeffannoon inni jalqabaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti maal gochuutti jira jetti. Yeroo dheeraaf waraanni mootummaa Shaabiyaa Tigraay keessa jiramoo hin jiru kan jedhu wal falmisiisaa akka ture beekamaadha. Daawwattoota keenya kabajamoo erga dhaabbileen idil addunyaa mootummoonni biyyoota alaa Ameerikaa fi Ingiliiz dabalatee waraanni Shaabiyaa Tigraay keessatti lolaa jiraatu ibsanii booda garuu dubbichi saaxilameera. Mootummaan naannoo Tigraay jalqaba waraanni eegaluurraa kaasee loltoonni mootummaa Eertiraa 10,000 lakkaa'aman isa waraanaa turuu ibsataa tureera. Mootummaan Itoophiyaa garuu hirmaannaa mootummaa Eertiraa kana hanga ammaatti deddeebiidhaan haalaa jira, hin amanne jechuudha. Muummichi ministeera Abiy Ahmed dabalatee Jeneraal Biraanuu Juullatii haga dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadar Diinaa Muftiitti dubbii kana haaluudhaan ibsa kennaa turaniiru. Faallaa kanaa garuu waraanni Tigraay xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa argataa waan dhufeef mootummaa keessatti qoqqoodaa uumaa jiraatutu beekama. Daawwattoota keenya kabajamoo koreen bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay ibsa dhiyeenya kana irra deddeebiin kennaa jiruun waraanni Shaabiyaa Tigraay keessa jiraachuu amanee garuu baasuuf humna isaatti ol ta'uu ibsee jira. Dhiibbaa gocha waraana kanaa fi gaaga'ama namoomaa Tigraay keessatti uumamaa jiruun hoogganaa koree bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Muluu Naggaa gaaffii aangoo gad lakkisuu dhiyeessanii turuun isaanii ni yaadatama. Kaleessa dhimma waraanaa Eertiraa kana irratti Faanaa TV kutaa Tigiriinyaa waliin kan dubbatan Dr. Muluun waraana Shaabiyaa kana baasuuf mootummaan federaalaa irratti hojjechuu qaba. Mootummaa federaalaa waliinis mari'achaa jirra jedhanii jiru. Haasaan qondaala koree kanaa kunis dubbichi sadarkaa dhokachuu hin dandeenye irra ga'uu isaa agarsiise. Gaaffiin yeroo ammaatti ka'aa jirus waraanni Eertiraa Tigraay keessa jira moo hin jiru osoo hin taane waraanni Eertiraa Tigraay keessatti maal gochuutti jira kan jedhu ta'eera. Akka maddeen Tigraay qaamaan magaalota akka Adwaa, Aksum, Shiree, Addigiraat, Zaalambassaa, Shiraaroo fi kanneen biroo keessatti qaamaan argamanii taajjabanitti yeroo ammaa waraanni Eertiraa kun saamicha meeshaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa irratti geggeessaa jiraachuu magaalota kanneen keessatti akka koree bulchiinsaatti of muudee akka jiru waraqaa eenyummaa naannoo Tigraay Asmaraa keessatti maxxansiisee waliif hiraa jiraachuu midhaan gargaarsaa uummata beelaan miidhameef ergamaa jiru humnaan butee gara Eertiraatti fudhataa akka jiru dubartoota irratti gudeeddiin suukanneessaa ta'e raawwatamaa jiraachuu akkasumas qonnaan bultoonni Tigraay qe'ee isaanitti hafan loonii fi midhaan nyaataa waraana kanaan saamamaa jiraachuu beekameera. Daawwattoota keenya kabajamoo amma odeeffannoo keenya isa lammaffaatti dabarraa. Odeeffannoon keenya inni lammaffaa biyyoonni jajjaboon akka Ameerikaa fi Israa'el Suudaan keessa jiru jetti. Hoogganaan tikaa biyya Israa'el Eelii Kohen marii jabduudhaaf Suudaan seenanii jiru. Qondaalli tikaa kun hooggantoota basaasaa fi waraanaa Suudaan waliinis mari'atanii jiru. Qoduma wal fakkaatuun ajajaa itti aanaa waraanaa Ameerikaa damee Afrikaa kan ta'an Andree Yoongis akkasuma daawwannaa hojiitiif Suudaan jiru. Yeroo lolli daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti deemaa jiru kanatti biyyoonni alaa hedduun Itoophiyaa irraa gara Suudaanitti fuula garagalfatanii hojjetaa jiru. Itoophiyaa keessatti garuu yeroo ammaa maaltu hojjetamaa jira osoo hin taane kan odeeffamaa jiru mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru lubbuudhaan jira moo hin jiru kan jedhu ta'eera. Rakkoon hooggansaa muummichi ministeera Abiy Ahmed uuman sadarkaa hammaataa irra ga'uun biyyattii gara diigumsaatti oofaa jira jechuun kan qeeqaa jiran hedduudha. Daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoon keenya inni xumuraa muummicha ministeera Abiy Ahmed ilaallata. Muummichi ministeera Abiy Ahmed yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa waan badaniif namoonni hedduun muummichi ministeeraa maal ta'anii badanii eessa jiranii kana malees odeeffannoo adda addaa namoonni dabarsaa turan jiru. Kana keessa muummichi ministeeraa du'anii jiru kan jedhu ture, yaaliin ajjeechaa irratti geggeeffamee jira kan jedhu jira. Lakki muummichi ministeeraa beekaatuma dhokatanii keessattuu hiriyyaa Pireezidaantii biyya Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waan ta'aniif isaan irraa muuxannoo fudhatanii beekaatuma miidiyaa irraa badan namoonni jedhanis jiru. Kan ta'es ta'u muummichi ministeeraa eessa jira kan jedhu gaaffii namoota hedduu ta'ee jira. Sagaleen isaanii hin dhaga'amne. Kun ammoo deeggartoota isaanii biratti yaaddoo guddaa akka uume beekamaadha. Akkuma yaadatamu FSM odeeffannoo qabatamaa irratti hundaa'uudhaan muummicha ministeeraa ilaalchisee odeeffannoo isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Kaleessa odeeffannoo isiniif dhiyeessine keessatti muummichi ministeeraa lubbuun jiraachuu odeeffannoon muummichi ministeeraa du'ee jira jedhu soba ta'uu ibsinee turre. Egaa har'as odeeffannoo dabalataa argannee jirra. Muummichi ministeeraa kaleessa sa'aa booda irraa eegalee waajjira isaanitti mul'atanii jiru. Kana FSM mirkaneeffatee jira. Daawwattoota keenya kabajamoo muummicha ministeeraa ilaalchisee odeeffannoo dabalataa yeroo yeroodhaan maddeen keenya amanamoo irraa akkuma arganneen kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.